sila doktora namaati Kamaalit. Doktora namaati. Dhibee hoo? Dhibee haa bu'uuri. Kan wal fudhannee maal rakkoo qabu? Kun biyya beekna sila. Si bobaa. Jaalala jira. Lammaffaa irratti immoo biyyoon jaalate taanaan kan nuunillee maal jaansi? Nuunis gaddamee jiraatu namnis nama malee jiraatu. Anis isaan dheeraa san waliin dhufnee akkanuma osoo deemnu ol lama kiyya kana calo jettee seentee haa ta'u garuu jaalalaan ta'e ija jaalalaa ta'uu wanillee itti mul'isee ture. Gurbaan namaa kan ilaalaa ta'e. Gurbaan furdatan dilbii tokko inni. Wahin si mari'adha hidhee yaada guyyaa addaa gahe. Maaluma wanni kana si qabate haroon. Hangaasuman argee siin jaa hangaasuu waan deemu wayii si galee miti. Urjii halkanii takka takkanatti asii kaatee gama siin gabbuu takka isuma sanaan argee. Sabi irratti malafatti. Lafatti hin argee. Waa bareeddisee ta'a. Mucayyoo bara. Rabbisitti akkasii duubaan deemee. Karaa jaalatti qabdeen beeyne ilaana qabina fakkaata akkanumatti ofii waliin naasofne akkasiin naannoo kenna san hanga karaa dheeraa san waliin dhufne akkanuma osoo deemnu ol lama kiyya kana calo jettee seentee haa ta'u garuu ijaan lalaan ta'e ija jaalalaa ta'uu wanillee itti mul'isee ture. Waallee naan deebisne akka ija laafaa tokko akkana nalaaltee. Asumammoo gadda kenna kana mata? Gadduma kenna kana siin jaa bara ol lamaa waan akkasii argeen beekutu maal jettee kana bar nama itti bobbaafam dhabee kanaafis yaame annin beekaa ishii beektu beekaa. Ilaalla waa maratti. Akkamiin ilaalla hamma furmaata fedhaan furmaata. Amma dhaqumu. Amma watan isiis argee hojii dubbachuu fedha silaasoo taate amma watan arguu fedha iyyuu miti. Amma watan asitti danda'ama. Dubbiftee afaan kan beekisi. Maal namni afaan akkam beekama? Jechuun dirqamatti ganaafillee. Dirqama dura afaan keetti dubbadhu yoo namni sun afaan keessan hin beekne afaan naannoo biraa sanitti dubbattullee rakkoo. Afaan wallaaltu rakkoon qabu isiin naa taate. Jaalaluma jechuudha. Jaalalum argaa ture yoo argu taate yeroo lammataa qabeetiniin itti naasaadhagaa. Anaan beekam ture akkasitti inshaallah yeroo itti aanutti haala irra ga'e guutuu si hima ajartii naannoo kana keessa ijaan hin deddeemin. Duutaan hagaan yaadatti bahutti ansi beeka. Naannoo kanallee miilaan hin dhufin. Dhageetteem ta'e. Miilumaan maali jechuudha? Anganda kanaan. Yoo si agartee hoo. Yoo agartee maal balleessina dha? Ani maal ta'a miti amma hin deemna waan irra geenye guutuu akkasitti. Ati ammoo amaanaan si kenna dhugaa fa'in sitti dabalamee miila keessaan yoo asime marattu si barbaadee hagaan butti kan fayyaan qabu. Amma isuma barbaadna jechuudha. Isuma barbaadna. Wai badan hanggang mati mo yang tadi jalagas dan zabe. Seni, si abbo baga dufte, kottu, baga dufte kottai, tai. Doktor, sedati beta, sedati beta. Maksud gua. Ati sedati doktor namaati Kamaalit. Doktora namaati. Dhibee hoo? Dhibee haa bu'uuri. Dhibee kuusaa bin dawaa jala buusu. Garaa keessa kana keessa waan beekurraa waan akkamsi dhukkubsa keessa. Kanni kana godha. Garaa keessa mana maruu. Gabaadhutti. Yaadumatu jira yaadaafuu. Yaada dhiisu.
كما يسمى دكتوراتي دكتوراه وما هاتنا جاني بفي فلان نسي في دنا جاني سبب بفيتي أديسنا ليه كأنا كيس في مكان كأنا كيس اللي أكوبا أكوبي أنا كأكوبي سنسينا كأكوبي سموت يعني البطولات لا مما يكون كذا أو ماريان لسا yaanni lubbuu kanumaan laallee dhageeffannee gartee waan ta'e namaaf himnaa nuti doktorri wanni goonu dhukkubbii yoo taate kan dhukkubbii dawaan hin jira dhukkubbii kiyya si bowwaa jaalala jira waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaati san doktorri hin danda'u san doktoraanti maaliif doktoraanti sangartee wanna si dhukkuma guutu raayyuma furmaatan dhabdu naan jedhani doktorri dawaa sii kenna dawaa dhukkubbii guutusanii sii kenna hayya dhukkubbii bakka sanii naa kennaa kan ka bakka sanii an arganne eenyu akka malee bakki hiriyoonni kiyya si biran na erganne laa san doktoraanti amma isin bira dhaqee gaafante akkas taanaa maarrees doktora bira dhaqe doktoraanti doktortitti jaalala na fichisiistis akkas jettaniire Mara kau kamu? Rakko takkan ba. Isi berada kuma? Doktor Titi mana doktor berada? Kalau mat kayak senu dah. Sen. Itu masih enak. Seri. Dura mulai mana boyde tu mah? Apa ada? Ada yang boyde masih. Itu mah. Isi senu oh mana senu? Isi masih. Itu masih. Kes masih. Kes. Aku di rumah lah. Ma. Ayo kan. Kalau menikah yes kalau kan ah. Kuno manda mana mandalat gitu ya ismi bas yoro bodo mana kana butu sa ka lagoras aka bisa tutu kana gora ya ismi ke na valga bas arbusan da kuma kararo da fa ka da sana gatte gos argun wama hanggasun arjana fakate baran wana fan oromo betu sene tureyo fan ma fe ta betu ti na ta ti yede tu man sene alhamdulillah murabbin najala ta beta akuma kiyasina godo yu afan kiye beta isla innun qabana jetta marefu tan wata karara na hindusan ubulesan qabana jetti amma tammo sadu qadati ubulesan akkasitti waan akkasuma jettu na fakkaate akkam silaalama akkamitti mee akkasuma wada wongoruu baadhe mee maal jetta صح بلاش ما قبا بس ما عنده بلاش أنا ما قاري لا إنما ما هندا فهموا ما تفهموا يعني ما هندا بلاش لما كسيتي جاب بلاش خرب بس بلاش هي ما تكلم كسيرة يا يو بوليس مالي يقولي كانوا والفرن اللي مرة قطعوا يعني خانتها ترى هذا شو الفرن دي ميو مال دي ركوا طبعا لكي أنا بلاش سخية مالي يعني تركمي تكلي يقولوا لندو أنا بلاش سخية هو هي مو باتي يعني ما تكلم نقول لندو إسماعيل هو بتكلم تكون كبا هي كم جال دوي كبا هي كي يسان وان عندك تقولون عبيتا إسيامي مالت تقولنا كل ما مالت تقولنا كم ما تقولي نيتنا مين اللي ما جانسي مين اللي إنجراتو نمنيس نام مال إنجراتو أنا سيسان كبا كاسندرا إساسا نتلم بالبلاد التليفون تبيل بلا إساسا تبيل بلا hello ya hiriyaa kiyya kan akka gaafa dur siinjeessan ni beekam tire ewa ka guyyaa torbee tare mo torbee kana keessa siinjeessan isiisanii wal argadhee war mucayyoo nagahaa afaan oromoo beektu aadaaf safuu beektu rabbiin akkasii naayiree manuma kiyya waliin dheenee mana kiyyatti waliin haasofne guyyaa lama sadii siidhaan waliin dubbachaa turre amma immoo kaati mala naan dhabduu ni beekam tire mala saniif sitti bilbiladhe Aya, maluma saniif si bilbiladhe dhuftee ilaaltee isiinis wal barattaa ta'aniidha. Si malee akka waan biraan qabne ni beektaa mitire amma manas eeguu barbaade. Haya.
Inturiin kaamma isiin sobbuleessaaf cinqamu jirti sodaarra jirti nin deemaa jirti mee dafika. Haa dhuftee Mustafee? Magaalaa bina kan si fide taabboo kan nyaati na ajjeesan. Laalika. Isiidha. Maqaa mara beekayyuu badhaan durusti madheera. Ganda keessan deddeeminii hanga ani waan itti bootu hin jenne deengata. Maal gochaa isii barattee? Ammatti ganda keessan deebinan jette. Mana taa'aree boo. Akkami wal barattee? Abboo akkasitti hin taane kaatiin kun bar waa takka ati anuma jala dalaguu malee waa takka naaf hin taane. Akkasitti Beenan dadhayin mee? akkasitti yaadin. Maaliyo? Mee akkamii yaada akkanatti malee? Anaa fi obboleessiisi walitti hiriyaa. Siif obboleessi sii kenne? Hiriyaa. Hiriyaa? Naa kenname hiriyaa. Siif obboleessi? Malee waan biraatti waliin beektan? Waan biraatti waliin beekna abba. Tijaafteeti? Akkuma obboleettii kiyyaatti. Obboleessi beektaati? Sirriitti. Ati goda ati seenne jiran kanaaf barkanta keessan deebi shakkeeyyuu qalbiin tiyya bar haguma ati amma jette kanatti waan meeqana dhooftee beekta? Anillee kana maqasi jette. Bara kanaaf hin deemis hin jee bara osoo deemte illee rabbi mee taa'ee ka akkas taanaan eega ol beektanii uumaa saalfatiin inni barnaaf obboleessa attiin ka akkatti naaf obboleessa taate ittiin isitti quba hin qabdu beekta. Bichaa beera kiyyaate. Ittiin tolchiiti akkas taanaan ati nurraa fixxayyuu maarree waan jiru guutuu. Waa hundaa'u. Erguma isii kana fudhattee hin dhufte. Yaa tafee kenna akkuma siin jedhe kana sii gale siif galaan ture. Aniin kun rabbiin kun imana jaalatan beekam. Ambar rabbuma na jaalata. Isii akkana fakkaatu naaf kennee. Sii akkana fakkaatu hiriyaa naaf kennee. Amma isii barra. Obboleessa sii bira naa dhaquu jedha dabdaaree. Obboleessa bira sii dhaqa garuu masii kan hin fudhanne bira mati. Ati ammoo duuba nan deebisin laala akka gommaa qaqqee nan deebisin duubatti obboleessi kiyya. Ani seera kenna kun nama seera kenna kun dem. Mana seeraa sanis ni beekamte. Anaaf seerri waliin fe'u. Ati obboleessi bira naa dhaqe. Siifin dhaqa waan. Akkam sila obboleessi siisu. Abboo obboleessi miskiina lemma. Akkasii Nama nagaa. hayyee. Sii dhaqa seen jedhama rakkoo qabaree waajjirri obboleessi kanuma fedha. Wanni sun sirra. Saaf jeetii sii kaffala. Waliin jedhi kaa malee akkanumatti nama waliin. Ani kiisa barafumaa kiisa baay'ee kan uffatu. Waliin jedhi. Waliin jedhi. Waliin jedhi. Waliin baasnaa waliin jedhi. Mee akkas jedhi na gammada. Xiqqoo qabdu. Si dubaachiin kaadhuun beektan. Sii kenna rakkoo hin jiru. Akkas taanaan kanuma sirraa fedhaa miti. Nama guddoon toonni suni rakkoo hin qabdu. Namni si argate rakkoo hin qabu si galaan ture. Anna beektaati isa bira naa dhaqiti. Wanna jiru guutuu fixiiti. Si galaamte akka shari'aa rabbi jaalatu sanitti karaa mana deebistaa. Isa jedhe kun. Ammuma itti bilbili mananne eeginaa jedhiini itti dhaqe. Beekaa waan godhu. Amma siraa amma waan godhu. Mucayyoo farkaan geettee mire. Farkaan gee. Alhamdulillah. Rabbiin gara zanfadhu. Achi gubbaa obboleessi yoo nama itti bilbile. Waan tokkollee godhu. Abboo wal beektan. bira jirti. Bira jirti. Beektamti isa? Nikaa qofa godhuudhaaf kufanne. Akkasi? Hayyee. Kana waan ta'eef obsaa kattee bilbila. Itti bilbili. Taloon abbootii qosa sodaattee illee Itti bilbili. Halo. Halo, assalamualaikum. Nagaya fayyuma. Ayo akkam nagahame? Fayyaadha. Maal jettere? Abboo obboleettii teessan ka gurbaa wahii abboo deemmatee mana wahii jira. Ay. Yoom gaa bakka dalagaa quba qaba isiin bakka dalagaattiin quba qabaani yoom deemtee hoo? Anillee akkuma carraa ta'eetiin abboo itti dhaqee. Aboo wanni akkanaa wayii taati gaama. Hajaadhatti yoo barbaadde fidattuu muka keessa deemtee chiin akkuma dalagaatiin ittiin baatee kutti. Akkam jettiisin silaa dubbistanii jirtanii? Maal goona reega abboo
durba nama jala deemte ima kanneenaati mee dhalaa zabanaa tana maal waa boona migaa silaa egaa deemte san akkuma seerri gaartee godhu boona akkuma silaa aadaan itti hayyamtu silaa mana deebisuun taatu sitti dhufutti jira waa hundaafuu khalaas hot buzoo lagarra inshaallah tole ay nageet Gimana? jirtaami Bagaimana? udah kesen Alhamdulillah. baatu Barra. Nin ada betel. maal Anda samalat tim biar. Ala man dah. Coyo ni. Aku mana segera dekat ni cyber dia betel bawa. Yo dekat segera mau kan kono beratis. Apa man bote. Coyo nasi. Obboleettii isaa bakka jedhan isaanillee kummaatti bee narraa waan kana dubbii tana fixxanan jedhe mee jechuun jedhu isuma bira taa'etti si bilbilee kan coolan itti marti achumaan si bilbileeti maal goonaree egaa isiin jala deematte maal goona nikaa goonee kama duuba godhaman maal egaa wanni akkanaa jechuun an bakka dalagaatiin isii quba qabaa haa dhuftee deemtee dalaguma deemtee ta'anii isaan walitti dhufan duraan baata gurbaan nama akkamitti ilaalaalteetti gurbaan ni furdataillee dilbii tokko inni an furdinaa fi guddina isaa irraa sin gaafanne dhiira jechuun kan nama bulfatu nama nagayaa ta'uu isaati malee kan torbaatu jiru gabbinaa fi furdinaa fi dheerinaa fi walaa qabeenya qabaatuu fi jinni miti jechuun kan biratti ilaalamu amma fakkeenyaaf obboleettii fuudhee wayitaan tana isaan ni dhufan anuma dhaqee fide gurbaan irra guddaa maaliif duraanatti himini jettee anumattuu aaruu dandeessa waan ta'eef sanumaaf jedhee sitti hime kanallee rakkoo hin jiru oromoon akka jette wanni abbaan jaalate rajijjiin darbuudhaa jette eega nuunum mari'atiin nuti qabattee nutti fidde akka aadaa teenyaatti gaamte kannoo beena malee ta guddina isaatii fi tasiidha silaa duraan irraa laala ture amma eega jala deemtee fi fuulaallattee qottee bire ammoo inni barbaachisu qixa seeraa sanii nu dhufee akka namni nama dhufutti dhufee warra soddaa akkasitti gaawwan barbaachisu san lafa kaa'ee intala gartee akkuma oromoon jette saa abbaan dikeen darbate warri ija jaamsa jaam beeka yoo lallaaftu matanatti intala tana hagardiis nu taate jaalattee isin jala kutus isin amma jechuun jaala hanga ammaa yeroo malee booda fuuldura si mustaqbala waan hin beekneef jecha nuti irraa laaluu dirqama gurbaan oguu dhufee hagam takka nama bulfatu maal jennee waa hedduu irraa laallee akka seeraa sirriitti intala gaa seera guutee karaadhaan akkasitti gaa kannina ilaalla walumaa ilaalla gurbaan garuu miskiina kan jedhu biyya kana dalagaa malee waan tokko illee hojjetu nee gaa ilaalla silaa deertii galatoometillee kanumaan siraa fedhe haa dhufanii ilaalla jedhu alaa fuudhaa hoggaa isaa dhufan hoggus barra kaayetti oduu kanaaf dubbisate guddaa galatoomi garuu mataan dhukkubee jira maaliif jennaan bakka kanaan isin eene asitti si yaadaan waan hin jirreef jecha hagasuma isin hagisii yaadduusi jechuun dhalaan barre akkuma beekamu dhalaan guttoo furdoo qabdi malee guttoo qabdi jechuudha kanaafuu maal godhan jala deemtee jennaan kamnu haa ta'u gaa haa ta'u mee buqqaa dhufee ilaalla dhaqeetiin fidee dhufeennu waa hundaafuu inshaallah السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يكون غير لفنو قبضة لا أبان أنت نال فانكو لا لفنو قبضة جل تا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رح يا ريس أكل جبتو نجا جبتو الحمد لله أكل وزيسا أكل نجا قبضني نجا فيا يلا ما لي أرد جاتني إيه أنا ديمي ما لقى خليسة ولي بالنا من قايتي أرد الديمون
Isa kuma tasaa tuitee hojii wayii deemanillee duuba deemtan bilbilaan yookaan galtee ergaa ergitanii nun beeksistaniire balleessine akkanaa jira gaawar soddaatti baanama qabsiisanii nama taa'ee nama eegaa olee balleessine badii lafa kaayagaa eegaa balleessitaniifu balleessine egaa isin deebinu kana isin deebinu kana dhiifamaa kana irra nukuta badii lafa kaaya jenne bo badii warra soddaa kam nu jettarre maal egaa amma isin silaa warrumaan tala fuudhu deemu moo silaa amma isin warra kafaayaa wal fakkaatan bara kun silaa fuudhumaaf daashee ka dhiifama nurraa ta'allee amma ka fuudhu deemu isa silaa harkan dhungadhaare la akkasii amma kun rakkoon qabu ta'a galatooma ta'a amma gaa jennuuti intala waa isa keessan jirtan mee intalti jirtanii jettee harka keenya jirti ati intala fidaa jettee naani intala amma finna achi booda intala dhuftee mana jirti xumurree jira amma tokkoffaarratti dura yaaduu mutiyyoon barra lammaffaarratti immoo mutiyyoon jaalatti taanaan kan nu waan seerri isin hayyamsiise lafa keessanii waan intalaa godhamuu qabu lafa keessanii gootanii fi intala waan seerri osoo hagam sheek hagam jechuun fedhe waan isheen usin jedhe bahu ayyee maal jetta sumaa fi haa deemtu nuun beekwaniiti nuti jumati janaa fi nuti jumati dubbii takkaa filaman danda'u maal tanaan amma waan isin jedhu dhageetta atillee saayibarii innillee saayibarii galte anamma kanaaf intaloon isa harka jirti waan ta'eef gurra of hin balleessiniiti fidaa jedhiiti abbooni kaa godhe kennif jedhin bakka sanatti kennif jedhin intalli intaltuutti kennif jedhin finne boo'a hundaa'u kana baan taane finne amma gabaabdutti ayyee maallaqa meeqaa irra baasnee jirramti intala kana waan ta'eef jecha maallaqa yoo xiqqaate gara 20 takka lafa keessanii dhahabaas ni binna uffatas ni barbaada waa hedduu barbaachisa jechuudha. Kuma digdama lubbuu isii gurguroota. Kuma digdama. ayyee isinii taanaan as lafa kaayu isinii ta'uu baannaan magaalaadhaan talatiyyaa akkanattiin isinirraa furdaan hanjamaan jiru. ani gasiin jedhu haa intaloo tana obboleettii teeti ati gurgurachuu heddama abba akkam asiifillee saayib innillee saayib akkuma hiriyyaa kiyya lamaan akkanuma bilaashi baasuu barbaaddeeti ati akkas miti saaboo akkuma aadaa keenyatti Ejju kuma digdamaan kafalan. abbooti kuusa anuu fixuu jira us Lammata kuma digdama yoo kennine lammata mana isaan dhuftu kan isin kunillee mana isii dhuftu kan eega deebbootillee fayyaalessuma wayiiti ati ussiin jedha abbootiin jedhe ani iyyuu irraa fixa mee finne kaabara maallaqa mee lakkaan amma kana mee finne maallaqa jechuun dabaratti finne maallaqa amma dhageeffadha amma gabaabdumatti dhadhageessiin bana dhadhageeffadhu siin bana amma atummaan qabi smaarkaa ta'uu akkasiin jee gurbaan kun dura
ati saahiba keeti warra isaanii warra qabuun yoo sitendee kanuma warra qabuun warri kiyyeessuma isuma wajjin hiriyaadha kaabbaa waliin guddan ilmaan abbeeroo taatittiin akkuma keeti bar ati masii inni waliin beeytan malee inni ganda biraati bar gandi kennaa fi keessan waan walitti kalaama godhu ayyee mana qaban hin qaba mana hin qaba hojii qaban hojii isaa dhiisi hojii guddoo haga mana kana geettu qaba ittimi qaata beesitti akka inni itti mujjira boo ittimi tolchiti baqeessetti ni keessa gaa ittimi akkas godhee amma intala warra akkana talta gosaati hin beektu intalli kan gosaati beekama aadaa kana waan ta'eef jecha amma harka isin hin darbinu manguddoo biraas dabaladhaa baatii jaha booda nutti dheeressin yaashee abboo simtadhe anis yaammadhee warra si yaam warra kan yaammadhee gaa akkasitti intala akka gartee intala warra qabduutti isiniif kana gabbaasnee manarra kanaaf jecha ammaan tana waan qabdan kaayaa taanis guutadhaatii wali dachaanaan isin hin jaa callisuudha dhabee jedhaa bara ati kasiin jedhu warra sabtaayoo dhaqan abboon dubbatan abboo naawuree boonni kasi mee waan jenne kas amma dubbiillee baay'isuun abboo namutti nu martinuu dalaggoodhaaf deemna maallaqa kan abboo fuuteetiniin amma kana atuma ifira qabi abboo ifiratti hin qabu kana ifira qabi kana ifira qabi siin jedha la kana ifira qabi abboo qabdee qabi siin jedhe bar abbo amma machuma kaaya abboo numa hateettu kun asuma hateettu maal rakkoo qabu amma intala fidee dhufa abboo deemi intala fidii manatti deebisi baatii jaha booda akkasitti walitti deebina yalla baatii jaha booda baatee jaha booda guyyaa sadii jechuudha abboo abboo ati qarayyuu manatti galfattee baatee jaha booda raggaa kee hin beektasi jedhe baatee jaha guyyaa sadii eegalee abboo akkasii fayyaalees haya akka haya yalla haya deema dhiifama deema haya hayya